Harka fuunee ashamaa akkam jirtu jaallatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha baga irra deebiin gara chaanaalii Oromiyaa Staaritti nagaan dhuftan isiniin jenna. Guyyaarraa kanas odeeffannoowwan garaagaraa isiniif qooduuf deebi'ee dhufeen jira. Hanga xumura sagantaa kanaatti turtii na waliin taasisuudhaan dhimma odeeffannoo oduu gaddisiisaa dhimma Jaakii Goseedhaan wal qabate akkasumallee dhimmoota garaagaraa shubbistoonni Oromoo maal hojjechaatii kan isaan jiranii keessattuu aartistoonni garaagaraallee hojiin isaanii maali kan jedhu wantoota suuraa tibba kana gadhiifaman irratti odeeffannoo gabaabaa kan isiniif kennu ni ta'a. Hanga xumuraatti turtii nu faana taasisuudhaan odeeffannoo kana dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Akka tasaa obboloonni chaanaalii Oromiyaa Star sabskraayibiin godhin jirta yookaan haaraa taatan sabskraayib gochuun maatii keenya ta'a. Yeroo viidiyoota gadhiifnuuf beeksisni akka isin qaqqabuuf immoo mallattoo beel icon yookaan bilbilaa al takka irratti cuqaasuu hin dagatina. Odeeffannoon koo itti fufaa hanga xumuraatti na hordofaan affeerraa kooti. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo dhimma Jaakii Gosee irratti oduu gaddisiisaa tokkotu dhaga'amaa jira. Odeeffannoon gaddisiisaa kunis maal isinitti fakkaate? Jaakii Gosee akkuma beekamu sirboota afaan Oromoo garaagaraa yaadammee kiyya akkasumallee waan koo fi amma immoo tibba kana naannoo ji'a tokkoon dura kan gadhiifame sirba mata dureen isaa biyya kiyya kan jedhu kiliippii sadarkaa qulqullina guddaatiin hojjetame afaan Oromootiin hojjetee gadhiiseeti kan inni jiru. Sirboonni afaan Oromootiin inni hojjete kunis YouTube irratti view gurguddaa ni qabu. Kanumarraa ka'uun Jaakii Goseen uummata Oromoo biratti illee akkasumallee uummata saba kaanii birattis jaallatama guddaa nama qabudha. Erga sirba isaa biyya kiyya kan jedhee baase Oromiyaa kiyya biyya bal'oo biyya magariitu jedhee Oromiyaa jajee lafa nama biyya abbaa gadaa jedhee yeroo jaju eenyummaa Oromoo maalummaa Oromoo waan ol kaasuu fi dhiibbaan garaagaraa akka irratti geggeeffamaa jiru odeeffannoo argannee jirra. Keessattuu ati zaranyaadha yookaan ati sabaa fi dhimma saba tokko sirbite zaranyaadha jechuun warreen jibbiinsa Oromummaa yookaan warreen habashaan garaagaraa irratti ka'uudhaan aartistii kanarratti duulaa jiru. Aartistii kun garuu eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa isa dhugaa baruudhaan waa'ee Oromoo, waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee sirna Oromoo kan inni sirbee egaa haa ta'uyyuu malee namoonni garaagaraa haala dalgaatiin isa fudhachuudhaan zaranyaadhaatii hin gootu jechuudhaan jibbiinsaa fi olola garaagaraa irratti oofaati kan isaan jiran. Akkuma beekamu kiliippii inni biyya kiyya jedhee tibba kana gadhiise viyuun isaa gara miiliyoona tokkootti siqaate kan inni jiru. Gamanumaan hordoftoonni chaanaala kiyyaallee sirba isaa kana yoo kan hin dhaggeeffanne taate deemtanii daawwachuu ni dandeessu. Egaa Jaakii Gosee haala kanaa dhiibbaan irratti geggeeffamaa jira. Kiliippii isaa kana keessatti illee biyya Oromiyaa biyya bal'oo biyya magariituu biyya gootaa biyya warra abbaa gadaa jechuun waa'ee uumama lafaallee akkasumallee waa'ee eenyummaa namaaf sirna gadaa tokko tokkoon warra hin beekneef fi ibseeti kan inni jiru. Egaa kanumarraa ka'uun warreen Oromoo jibbantu irratti duulaa jira jechuudha. Egaa oduun gaddisiisaa Jaakii Goseedhaan wal qabatu kana fakkaata ture. Dhimma aartistoota Oromoo garaagaraa irratti illee odeeffannoo garaagaraa isiniif qabadhee dhufeen jira. Odeeffannoon koo kunis akkuma beekamu namoonni garaagaraa suuraawwan garaagaraa toora miidiyaa hawaasaa kanneen akka Facebook irratti bal'inaan waliif sheer gochuudhaan maal inni kun immoo jechuudhaan bifa gaaffiitiin dhiyeessaa kan isaan turan jechuudha. Suuraawwan kunneenis maal yoo jettan aartistoota Oromoo uummata isaaniitiin jaallataman akkasumallee suura shubbistoota yeroo sirboota qabsoo keessatti bal'inaan argamanii bakka hin eegamnetti suura uffata raayyaa ittisa biyyaa uffachuudhaan meeshaa waraanaa qawwee baachuudhaan koffiyyaa diimaa uffachuudhaan yeroo akka raayyaa ittisa biyyaatti dhaabbatan suuraan tokko argameeti kan inni ture. Aartistoonni kunneenis kanneen akka Tafarii Salaaleefaati jechuudha. Shubbistoonni kanneen akka sirboota qabsoo kan akka Galaanaa Gaaromsaa fa'aa keessa jiranillee kan akka Keekiyyaa Badhaadhaa fa'aa keessa jiranillee suura kanarratti mul'achuudhaan namoonni garaagaraa maali kun jechuudhaan gaaffii keessa galaniiti kan isaan jiranii. Akkuma beektan Tafarii Salaalee sirba mata dureen isaa jetteere jedhu baasuudhaan YouTube irratti view miiliyoona 2,200 ol argachuudhaan jaallatamaa fi beekamtii guddaa uummata Oromoo biraa yeroo gabaabaa keessatti argateeti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Tafarii Salaalee yeroo ammaa kanatti uffata kana uffachuudhaan namoonni garaagaraa gaaffii irratti kaasanii fi komii garaagaraa irratti kaasaniiti kan isaan jiranii. Bohaaraa Biraanuu jechuunis Caalaa Bultumee bira suura tokko dhaabbachuudhaan nama Oromoo bira ta'e bira suura dhaabbatuun
suura dhaabbatanii ka'uuniyyuu qaanii ta'e jechuudhaan akka Caalaa Bultumee jaallatu ibseeti kan inni jiru. Inni illee shugguxxiidhatu barana salaaleen baa jechuun sirba jaallatamaa baaseeti kan inni ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanattis warreen gara qoonqoo isaaniif yookaan garaa isaaniif qabsaan keessatti ramadameeti kan inni jiru. Shubbistoonni kanneen akka Tulluu Hirkoo fi Zanaa Girmaallee kanneen akka sirboota qabsoo Kiikkiyaa Badhaadhaa Galaana Gaaromsaa fa'aa kanneen akka maaltu jira kan jedhu kan Gadaa Amdaatiin baan keessatti illee uummata biraa yeroo gabaabaa keessatti jaallatama guddaa argatan yeroo ammaa kana suura kana keessatti argamuudhaan namoonni garaagaraa komii fi yaada garaagaraa itti kennaati kan isaan jiranii. Bal'inaan yaadonni itti kennaman yaada qeequmsaati jechuudha. Egaa dhimma kanarratti odeeffannoo ani qabadhee dhufe kana fakkaata. Odeeffannoon koo guyyaarraa dhimma oduu gaddisiisaa Jaakii Gosee akkasumallee artistoota Oromoo gara warreen qoonqoo fi garaa isaaniif qabsaa'an keessatti ramadamaa jiranii namoonni garaagaraa yaada isaaniitti kennatanillee isin biraan ga'een jira. Hanga xumura sagantaa kootii turtiin afaana taasisuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha yeroo biraa viidiyoo kan biraa qabadhee hanga nagaa walitti dhufnutti bakka jirtanitti nagaan of turaa galatooma.